OMN Rorra Mojasini OMN Ulfatu Shama harka fuune ilmaan Oromoo ila addunyaa gubbatti argamtan nagaa qabdu jecha har'a biyya Jarmaniitti argamna kaayyoon asitti argamneefis OMN international dhaabbachuuf deema akka Awurooppaatti ammoo Jarman keessatti har'a hayyoonni akka Dr. Sufiyaan akkasumas Abduqaadir Abbaa Jabal namoonni hedduun warri koree OMN keessa jiran wal gahuudhaan hundeeffama kanaaf marii ajaa'ibaatu taasifame mee Dr. Sufiyaan maaltu ture mee waan kana uummataaf maal jettanii ibsitan Gaarii daaraan tana walgeenyee biyya Jarmanitti haala OMN irra jiruu fi akkasumas haala qabsoon Oromoodhaa irra jiru akka gaariitti xinxallee laallee tanarratti maas akkamitti daranuu jabaachaa deemuu dandeenya. Kanarratti maas maal godhuutu nu barbaachisaas marii walii dabarsinee arraan tana OMN daranuu jabaatee akka biyya Awurooppaa fi keessattis akka istuudiyoo banatee soso'uu danda'u. Waan Oromoon ta'e biyyaa fi biyya alaa ka jiru ilmaan Oromoodhaa haalarra jiran walitti fidnee aadaa Oromootii fi qabeenya Oromoo tokkummaa Oromoo daranuu jabeessuu waan dandeenyuuf kanaaf istuudiyoo takka biyya Awurooppaa keessatti walitti jaarree yoo sossoonee daranuu Oromoo fi faayidaa ni qaba. Nutis akka ilmaan Oromoo biyya Awurooppaa jirrutti tokkummaa keenya cimsee ilmaan Oromoodha hundaafuu kan itti boonan kan itti gammadan kan aadaa teenya Oromummaa teenya karaa hundaa'u seenaa teenyaas calaqqisuu danda'u dhiyeessuudhaaf waan barbaachisaa ta'eef tanarratti hojjennee yeroo gabaabaatti istuudiyoo bannee akka ilmaan Oromoo hundaafuu dabarsinu abdii guddaadha qaba. OMN asitti dhaabbachuun ka biyyaatti maaltu adda godhame? Irra guddaa wanni kan biyya Jarmanitti ammaan tana Awurooppaa guututti dhaabu deemnu kun ilmaan Oromoodhaa ka biyya Awurooppaa jiran kun guyyaadhaan akkatti hojii isaaniitti dabarsan rakkoo isaan irra gahan hundaa'u fedhii isaanii abbaatti tahanii haala isaanii mijaa'uu fi ilmaan xixiqqoo biyya Awurooppaa keessa guddachaa deemaa jiru kanaas fedhii isaaniirra dhaabbatanii piroogiraama tolchuudhaafis waan barbaachisaa ta'eef wanni addaan biyyaarraa addaan baasaa kana. Kana dhagahame hedduu gammachuudha. Wanni irraa mari'annee waan guddoo jajjabduuti waan hedduu bareedduuti. OMN jechuun gurraa fi ija uummata Oromoo sagalee warra sagalee hin qabne namni ijaa fi gurra si game namni sagalee si dhorke waan hedduu nama akka lubbuu si baasa jechuudha. Kanaafiyyuu ijaa fi gurri keenya hin jaamu ijaaf gurri keenya hin jaamu qofa osoo hin taatiin sagaleen teenya hin dhokattu ka jedhutti illee jira. Kanaafiyyuu OMN biyya itti bubbuuni yoo itti bubbaani baakkappii qabaachuu OMN Awurooppaa keessatti dhaabbatti jedhee waan amannuu fi hedduu gammachuun nu dhagahama. OMN jechuun dungoo gaafa dukkanaati yeroo Oromoon sagalee itti dhabetti uummata keenyaaf sagalee ta'aa ture ammaatiin Hoolaandirraa kaatee dhuftee riskii guddaa fudhattee as dhuftee mee Oromoota Awurooppaa keessa jiraatan dhaamsi kee maal mee haalli isaan itti OMN damee Awurooppaa kana simachuu qaban akkam jettee yaadda? Akkuma beeknu OMN duran illee ni gaafa isin dhaabbattee walumaan lafa itti ol kaanee waan qabni itti dhabnee taa'imni keenya itti balleessinee faamilii kan itti dhabetti jira waa hedduu namni itti dhabetti jira akkasumatti namni ammallee akka of duuban deebine itti ol dhaabbannee akkuma duraan simannetti simannee hundeessa irratti yookaan gargaarsaa hundaanuu akka wal bira dhaabbannu abdiin qaba bira dhaabbadha isiniin jedha OMN gurraaf ija keenya akkuma isiniin jedha hin beektanii wanni deddeebiin hin jirru bira dhaabbadha qalasoma. Hayyuu Oromoo akkasumas abbaa qeerroo Jarmanii jennaan asitti Abduqaadir Abbaa Jabal jedhama namoonni isa hin beekne mee har'aan tana wanni asitti wal gahamee fi akkasumas kaayyoon asitti wal gahamee fi mee osoo uummataaf osoo ibsitu yaaddu. Okay, galatoomii abdii kan har'a asitti wal geenyee fi dhimma lama gurguddaa mari'achuudhaaf inni tokkoffaa haala amma biyya keenya keessa deemaa jiru qabsoo uummata Oromoo bilisummaa isaatii fi gaaffii isaa akka deebi'uuf godhaa jiru tumsuu fi ummanni diaasporaa jiru
Oromoon diaasporaa jiru. Biyyattis qabsoo keessa kan ture asis irra guddaan isaa jechaadha. Asitti walitti qabamnee keessatti warri biyya Jarman keessatti jirru caasaa Oromoo adda addaa keessatti hirmaannu. Kanaan duras miidiyaa OMNs ta'ee sagantaa yookaan immoo jaarmiyaa Oromoo kan maqaa Oromootiin socho'u keessatti qooda fudhataa baane aktiivizimii goonuu kana sadarkaa Awurooppaatiin dhiibbaa gochuudhaaf dhiibbaan nuti goonu negatiivlii qofa otoo hin ta'in pozitiivlii gargaarsaaf isa ta'uu waan uummata keenya irratti qaqqabu haala kamiin waliin sagalee tokkooniyyi dubbannaa fi kan jedhu ibsuudhaaf walitti waamnee sababa rakkoo dhukkuba amma biyya addunyaa irratti deemaa jiruuf koronaa vaayirasii keessummoota hedduu hadda asitti argachuu hin dandeenye. Haa ta'u warri as Jarmanii walitti qabamnee isa fuulduraatii fi marii jalqabaa goonee jirra. Akka Awurooppaatti kana booda ummata keenya gaafii ummata keenya dantaa ummata keenya irratti ciminaan hojjechuuf marii jalqabaa gooneerraa walii galleerras jechaadha. Kun ajandaa tokko. Ajandaan lammaffaa ajandaan guddichi oduu gammachiisaanii biyya Awurooppaa keessatti kan qaama OMN international ta'u OMN Europe utubuudhaaf walii gallee jira. Warri har'a asirratti hirmaanne walii galuu qofa otoo hin ta'in galanni sponsora keenya irraa adde Fatiyaa Shubert galchuun barbaada. Stuudiyoo illee argannee jirra. Stuudiyoon keenyas kan amma asii duuba keenyatti mul'atu kanaadha. Egaa amma hojii keenya isa itti aanutti deemuudhaaf marii nu barbaachisa. Marii kana immoo fuulduratti waan itti deemnu ta'a. Professional journalist, cameraman, editor waan akkasii ilaalchise. Kanaaf walitti qabamte. Adde Fatiyaa Awwal yookaan Fatiyaa Shubert of cinaa qaba. Stuudiyoo OMN bilisaan kafaltii tokko malee akka itti fayyadamnu akka OMN itti fayyadamu nu arjoomtee jirti. Uummata Oromootiif arjoomtee jirti. Kana qofa osoo hin ta'in waggaa hedduudhaaf baqataa gargaaru akkasumas OMN bira dhaabbachuun akkasumas akkasis si beekna. Mee adde Fatiyaa mee maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Qabsoon aarsaa guddaa kafalchiisa. Doorsisa OMN irra gahaa jiru baay'ee nu yaachisa. Kanaaf itti amanneeti OMN internationaliin Jarman keessatti uumamuu qaba ka jedhu haasofnee murteessineeti. Akkasitti asitti ani mana niin qaba, mana guddaan qaba alhamdulillah. Achitti ani gumaachee jira jechuudha. Mana san OMN akka bilaashaa itti fayyadamu. Mee dhaamsi atiin uummataaf qabdu maali? Walumaa galatti. Wanni ani uummataaf dhaamu hamileen keessan hin cabinii nuti hin jirra qabsoo dura itti dhaabate itti fufnaa akkuma duraanis qeerroon Jarmanii nuti warri Jarman keessa jirru qabsoo as keessa kan itti fufnee galmaan geennaa ni bilisoomna. Hamileen keessan hin cabinii waa takka yaaddawina waan hundaan qeerroon Jarmanis qeerroon Awurooppaa guutuma guututti dhibbarra dhibbatti qabsoo fuulduratti isiniif geessiti yaaddawina. OMN amma jiru akka sagalee keessan dhageessisu ijaa fi gurra Oromoo akka tahetti itti fufa. Kana hamileen keessan haa jabaatan jedha. Artiist Abdii Fadis of cinaa qabna. Akka biyya kana dhufe irraa eegalee OMN nama tajaajilaa turedha. Mee har'a asitti argamnee stuudiyoon OMN dameen Awurooppaa banamee jira. Maaltu sitti dhaga'ama? Maaltu? Duraan dursee sagantaa kanarratti naaf yeroo keessan baay'ee galatooma isin jedhan obbo Abduu Qaadir Abbaa Jabal Adde Fatiyaa hundummaan keessanii galatoomaan isin jira. OMN asii banamuun gammachuu guddaan dhagahama akka adda miidiyaan qabnu miidiyaan tokkichaan qabnu isa kana jechuudha. Inni kun asii banamuu irratti gammachuu guddaan dhagahama. Ani immoo akka ogummaa kiyyaatiin OMNidhaaf yeroo hundumaa akkuma Adde Fatiyaan mana siinuuf gumaachite anillee dandeettiin qabuun OMN cinaa dhaabbachuuf qabeetiin jira jechuudha. Qabsoon Oromoodhaa sadarkaa isin irra jirtuu fi ijaa fi gurra uummata Oromoo kan ta'e Oromoo Miidiyaa Neetworkii jechuudha. Aggaamii garaagaraa mootummaan biyya keessaa irratti godhuu fi dhiibbaa shororkaa fi doorsisni gaazexeessitootaa fi akkasumas
hanga sadarkaa masaraa mootummaarraa akeekkachiisni xalayaan garaagaraa akkasumas ejensii broadcastii Itoophiyaarraa OMN irratti barraahaa OMN cufuu fi ija Oromoo qaroo saba uummata Oromoo jaamsuudhaaf shororkaa yookaan dorsisa mootummaa kun godhu furuudhaaf yookaan uummanni Oromoodhaa ni jirre jechuudhaaf guyyaa irraa akkanaasitti walitti qabamnee jirra. Hayyootaan Oromoo yeroo takkatti hidhu miidiyaa daqiiqaa takkatti cufu achi booda Oromoon hayyuu biyya alaa keessaan qabu miidiyaa kana namni hoogganuuf hin jiru qabsoo Oromoo tana tarsiimuudhaan masakee ka deemuu hin qabu ka jedhu ejjennoo akkasii mootummaan qabatee itti deemaa jiran yookaan ammoo dura dursinee akka hayyootan kumaataman Awurooppaa keessa jiran agarsiisuudhaaf miidiyaa yoo ka biyyaa ka cufan taate ka san daranii OMN jabeessine seentaraal Awurooppaa biyya Jarman keessatti hiddaan gadi utubnee gad dhaabuu fi dameewwan biraanchii Awurooppaawwan garaagaraa irratti banannee OMN international communication warroota Kanadaa, Austraaliyaa fi akkasumas istuudiyoo Ameerikaa jirutti fayyadamuudhaan OMN sagantaa raabaadorii dur caalu hayyootan dhokatan akkuma dur OMN gabbaasisan har'allee kumaatamaan gabbaasuudhaaf OMN ammas akka jiru hayyootan iddoo akka qabnu qabsaa'ota iddoo akka qabnu ka biyyaa hookatu ixan taate ni jirra hayyootan biyyaa soo ka aggaamii miti waan fitan gootan taatan kasan daranii rool moodeelii ta'ee ka gadhuuf akka jiru mootummaa kan agarsiisuudhaaf OMN kutatee ka'ee jira. Ejensii broadcastiin masaraa mootummaarraa dubbiimaan gabbahee maarree ibsa jennoo jiru kana uummanni Oromoo dhaga'uufis bakka qabnu jechuudha. Namni OMN dura dhaabate nama xiyya dura dhaabate jechuudha. Xiyya sitti dha'uuf namni sitti aggaamateer dura dhaabachuu jechuudha. OMN dura dhaabachuudha. Kanaaf OMN cufuu yaaduun yakka si goosise jechuudha. OMN kan uummata hiyyeessaati. Ka gartee sadarkaa olola kijiba osoo hin taane dhugaa Oromoo haqa Oromoo jirtu. Har'as qabatee uummata isaa gabrummaa jalaa baasuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira qaccirrallee gennee duubatti nu deebisan ammas OMN bifa haaraan tarsiima haaraan uummata keenya gartee qabsoo uummata Oromoo kana galmaan gahuudhaaf jabaannee kaanee hidhannee jira. Har'a gammachuu guddaatiin akka dhagahame gammachuu kan akka ibsuun hin beeku maal jennaani sagantaa akka malee bareeda ture. Wanni hangalatu guddaa galchuu adde Fatiyaa kan isiin mana OMN kennitee fi akka Yurooppaa keessatti OMN jajjabinaan dhaabatee uummata Yurooppaa keessa jiru dammaqsiisee waan biihee jiru hunda uummataaf ibsu kennuu galata guddaa galchaa fi kan achi deebite walgahii guddaa baay'ee nama gammachiisu ture. Taan achi deebite wanni nu barbaannu akka OMN tokkotti jabaannee asirratti hojjannee waan dandeettii teennati waan jajjabeen qabnu cufaan asis qarqaarree waan cufatochuu qabnaa jedhee yaadaa kiyyaatu. Dhaamsaan uummata Oromoo biyya Awurooppaa kan qabuu fi OMN akka jabeessitanii irra ejjitanii tumsaan isaan kennitaniin ka duraanii kaan aduun ta'inu am qabsoon waan fuuluuf duri jirtuu fi jabaatanii waan irratti hojjetan barbaada. Taanta achi deebitee qabsoon amma wasallaalsan taate OMN biyya keessatti doorsamaa waan jiruufi akka isaan asirratti jabaannee waan kan irratti hojjannee qabsoo biyya keessatti OMN doorsaa jiran kan irratti carraa kan argannee akka international OMN tokkotti irratti hojjannee barbaada. Daawwattoota keenya qophiin har'a isiniif dhiyeessine akkuma argitan ture wanni guddaan OMN biyya keessaa doorsifamaa jira mootummaa Itoophiyaatiin yeroo ammaa uggura gaazexeessota geggeeffamu akkasumas haala hamaa keessa jira OMN kanuma ilaalchise OMN international damee Awurooppaa biyya Jarmaniitti har'a gad dhaabbatee jira. Egaa OMN ijaaf uummata Oromooti. Oromoonni Jarmanii akkasumas Awurooppaa keessa jirtan baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Galatooma ulfaadhaa sagantaa kana kan isiniif dhiheesse Abdii Xayyib Waaqooti. Rorromo dansini OMN ulfaatu